السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء هركفون جرتني كبجم توتا بجالة توتا إدمان أرمو بقى جراتن بقى ربي ساعة كان سنجس سودا كيسنو أكو ما أرجتني جهرة ياسوف وجماعة قافي جماعة هايو قافتي جراجة جودا هايو نموكا كنا والله بوسه جودا باهي تكون ما قد سيسا ياسو كنا ياسوني kana gaafachuun qabdu turte yaasuu dhugaa rabbii har'a hayyuun wanti isheen callistee har'a otoo sirrukutiin hafteellee callistee si aggeeffatteellee wanta ta'e enga dareebdee fi jechuudha dhugaa rabbii otoo ta'e enga dareebnete har'a isheen akkaatiin mataa kee lamatti si baaste sila dhugaa rabbiin sitti ma wallaahi dhugumaanii wallaahi wanta enga danni saqiitiin ishee reebeef sodaattee jala teessee aggeeffatti jechuudha jechanni jedhee Sumayyaan Saayidoon rakkina cimaa keessa jira. Asii Sumayyaan illee baddee jirti. Viidiyoo waraabaa hin jirtu. Saayidoonis achii rakkatee jira. Asiis kunoo hayyuun illee akka kanatti jirti. Kanaaf immoo rabbiin nagaan isa haa fidu biyya sana keessaati. Hayyuu fakkeenyaaf jedhee waamee hayyuutiin jechuudha. Hayyuun illee waan inni na waameef hin beeku na waamnaan dhufee jetti. Waamee ka'e immoo gaaffii kana gaafate akkas jedhee kan inni gaafate immoo hayyuu jedhe Sumayyaan araaramuu barbaaddii jedhe. Abbaa ijoollee kootii ani jibba isaa hin qabu. Abbaa ijoollee kootiillee ani jibba isaas hin qabu jette Sumayyaan dhibbaa dhibbatti araaramuu fi barbaaddii deebuu fi barbaaddii jedhe Yaasuun akka jedhetti jechuudha. Sumayyaan immoo Saayidootti deebuuf immoo waan lama keessee jirti jedhe waan lamaa jedhe waan lama sana keessaa tokko jedhe hayyuu jedhe haa jettee gaannaan fakkeenyaaf yoo Sumayyaan Saayidootiin sittin deeba hayyuutiin gadhiisi yoo jette mee maal sitti fakkaata akkamitti ilaalta wanta kana waan kanaa jedhee jechuudha. Wanni akkas jedhee gaafatu maal sitti fakkaata maaltu sitti dhagahama fakkeenyaaf isheen garuu hin jenne otuma isheen akkas jetteeyyuu malee isheen hin jenne otoo isheen akkas jette maaltu sitti dhagahamaa jedhee jechuudha gaaffii inni gaafate. Jennaanii maal jechuudha jette isheen illee jechuudha gaaffii akkamitti natti na gaafataa jirtu jette. Gaaffii na gaafataa jirtu ka qalbiitti maal inni na gaafataa jirtu ati koo Saayidootiin dhiisii Saayidoon si haa gadhiisu naan jechaa jirta mammatti beektaa kana beektaa wanta na gaafachuu fi wanta itti nama na gaafataa jirtu kana beektaa jette deebiste jechuudha Yaasuufiin. Lakki jecha Sumayyaan jettee miti otoo fakkeenyaaf otoo isheen akkas jette fakkeenya sitti maa jira malee isheen hin jenne jedheellee ammas illee jechuudha. Ani jette isaaf jedhee maatii koos dhabee ani isaaf jedhee isumaaf jedhee namni na jaallatu hin jiru xinnaan nan jaallatu guddaan nan jaallatu sababa isaatti jette sababa isaatiin immoo maatii koos dhabee jira nama baay'eetiin wal dhabee jira kanaafuu Saayidoo dhiisee ani addunyaa kanarra hin jiraadhu Saayidoo dhiisee addunyaa kanarra hin jiraadhu ati mutiyyuu gaaffii akkamiiti na gaafattaa ati koo Saayidoo dhiisi jechuu keeti gaaffii kana naa dhiyeessuun kee jette jechuudha. Lakki kana jechuuf miti otoo akkas ta'e siin jechuu kooti jedhe deebisee jechuudha. Jennaanii maaliif kana beektaan akkasiin jedhee fi ammati atillee Saayidoon kunoo hin dhufaa hin fiigaa hin sokkaa hin deebiyaa hin deemaa hin dhufaa kunoo jireenyi isaa akkasidha. Asis gammaddee waan wajjiniin teessuu hin qabdu. Sumayyaanis immoo akkuma argitu kana. Kanaafuu kana keessa baatee sammuu kee kana rahaa gootee yoo teesse yoo jedhee jechuudha. Ati maalumaaf akkas jettee kana na gaafatta ani yoon du'e malee ani immattiin Saayidoos dhiisuu hin qabu jettee jechuudha. Jette boodarratti hin boossee jechuudha. Maaliif natti taphattu nama dhabnaami ani nama dhabe jennaani ani dubartiidha
xinnaan natti taphata guddaan natti taphata anatti jettee gadettee boosse jechuudha. Akka kanatti jecha akkamiin nagaa fattaati jireenya kee diiginaan jechaa jirtaa barii inni 3 4 5 6 amma barbaade fuudhuu danda'a aniin kunoo jettee akkamiin ani jireenya koo diigaa isheef jedhee maal abbaa isheetiin isheen na jibbituu fi maaliif jireenya ishee immoo diiginaan jetti isheen aniif isheef jedhee har'as boorus wanta jireenya koo diiguu hin qabu. Durallee faqqaddee fi jirti haa fuudhu jette har'a gizeenni fuudhu immoo maal abbaa isheetiin isheen na jibbituu fi jette akkasuma jechuudha. Deebii hayyuun deebistee fi achumarraan boocha isheetti kaatee jechuudha. Otoo akka durii ta'e fuutee ilkaasa karraa lafa natti kana mataarraa lafa buuste turte gaddaa wanta inni reebee fi saqii surreerra baafatee reebeera mitiire isa sodaatte tarra gadi jalaa jettee aarii sana rukutteellee akka durii aarii hin baatu akkasitti boosse jechuudha. Wallaahi nama gaddisiisa. Namni tokko jechi amma hayyuuni onnee qabdi dhiira hin jettu dubartiin jettu hin tumti garuu garaa ishee keessa waan tokko hin jiru. Afaanuma ishee kana ilaala namni garaa ishee immoo waa tokko keessa hin jiru. Afaan ishee immoo namni immoo keessa ofii hin argu miti an ilaalu arrabuma ofiiti. Kanaaf namni ishee jibba. Isheen immoo xinnaanis guddaanis na jibba anaan jette. Kanaafi ani saayidoo hiikellee hin jiraadhu. Durallee hanqara keessa nagashee isadha farankii jedhanii mucaa sana wajjiniin farankiidha naan jedhanii yoon jaalladhe iyyuu duraan saayidoo nan jaalladha garuu jaalala koo obsaatiin of keessatti qabadhee jiraachaan ture. Deebee immoo qalabatii jedhee immoo kan waan kana keessa nagashee akkan galu na godhe isaanidha durasi annatti taphate. Amma immoo eddeenitti dabalame jireenya koo wanti na diiskisuu hin qabu isheef jedhee wanta deebi'u hin qabu jettee jirti. Yaasuu tokkoon oskee tokko immoo himee jira. Sumayyaan akka jettetti egaa amma gaaffii isheen Sumayyaatiin haasa'an jira jedheen. Viidiyoo gadhiisaan jirtu addee jirtu hin beekamtu garuu bilbilaan haasa'an jira jedhe. Sumayyaan akka iyyeessitetti saayidoof amma achi saayidoon rabsharrallee jira namaatii walii galman qabu. Yemen keessatti waan baay'eetu jira. Akkuma sinuu argaa jirta miidiyaa irratti. Gaaffii isheen deebistee fi gaafamnaan tokko yoo ishee gadhiise jetteetti tokko immoo waan isheen jette isheetu beekaa hin beeknu isa kaan hin dubbanne. Kanaafuu yaasuun immoo otoo namni dhufee ka'isiin hin jedhin otoo namni dhufee sitti waan dubbatiin duraan ofii kee beettee jechuu isaati akkaataa isaatti jechuudha. Otoo namni ka'isiin hin jedhin ofumaan dura dabarsitee jechuu isaati. Maali jaallatee silas itti galee miti saayidoo yeroo sanatti ammas immoo jaallatee waliin jiraachaa jira. Akka silatti gareetti walumaan jiraachuudha malee Sumayyaan fakkeenyaaf yoo araaramtee fi mana ishee galti. Hayyuunis mana ishee galti. Wanti isaan walitti isaan fiduu hin jiru jechuudha. Hunduma mana isaatu jiraata. Hambushummoo saayidoodha jara lamaaniyyuu. Eddee dura faqqaddee fi haa fuudhu jettee warra adii kanan fuudhan haa fuudhi jettee faqqaddee jirtu durayyuu isheen illee wanta inni hayyuu fuudhee moo wanta nama akka ofii afaan akka ofii dubbatu fuudheef moo maaliif eddeenni fuudhee moo gadhiisi jechuun maaliif argame Sumayyaa biratti illee dura maaf faqqaddee isheen. Kanaafuu yaasuu dogongora guddaadha. Ati jaarsa kee dhiisii jaarsa kee diigii Sumayyaan akkas jirti jechuun keeyyuu kun dogongorteettatiyyuu. Nam tokkoof bultiisaa mana isaatu danda'a. Sumayyaaf hayyuu wal faana mana tokko keessan galanii mana isaaniitti iddeetti wal ga'anii hin qaban isaan lamaan jechuudha. Kanaafuu haamilee hayyuu eeguu qabda malee akkanatti haamilee ishee cabsuu hin qabdu. Saayitii kanatti nama hin qabdu dhugaa rabbii nama gaddisiisti. Qophaa ishee jirti saayidoon bira hin jiru. Namni kunuu nama jeeqaa bara maaliif nam tokkoof jettanii maatii keessan irraa gargar baatanii maatiitiin loltanii. Yoo adde teessani yoo immoo namichi sun sin bira hin jiraate sinin jajjabeessine duubaatii nam tokko sinin bira hin jiraanne kaniyyuu cinqitii keessa sin gashee akkasin aartan akkasin waan baay'ee irra geessan sin godhaa jechuudha. Hayyuun amma kanatutti dhagaamee inni isheen boosse nama ani hin qabuutiifi akkasitti natti taphattu miti guddaan keessan xiqqaan keessan natti taphattanii fi jettee boossee jechuudha. Ati akkamiin akkas natti dubbattaa ati lafaa kaatee waan kana dubbachuu maaltu iyyuu si dhaqate akka qaldiitti natti haasaa jirta. Ani immoo akka qaldiitti miti aarsaa guddaa kaffaleen ani saayidootti waan arrabsamee xiqqeessameen saayidootti dabalameera malee akka qaldiitti miti ani saayidootti dabalameeru jettee jirti.
lakki ani jechuma si iyyeessa otoo isheen akkas jette jechuu kooti jedhee deebi'ee jechuudha. Inni akka inni jedhu faanarra isuma isheen dhuftee rakkistuus isheen kana naa godhi saayidootti bilbilii saayidoorraa birree naa fuudhi waanuma kana kanaan illee faanarra wanta rakkatee fakkaatan illee akkas jedhu atis gammaddee jiraatan jirtu kanarra gammaddee iddeen jiraanne otoo jara lamaan jidduutii baatee hojjechuu isaatii jecha inni iyyeessee fi jechuudha akkas ta'uu hin qabamu. Iddeen namni abbaa sanaa taati jedhee fudhatee ati kana iyyeessuu hin qabdu yaasuu dogongortee jirta. Han iyyeessu kana yoo baases yoo waliin jiraates yoo hiikes saayidoodha malee yaasuu kana mitiini. Dhugaa rabbii akkasitti qolee ishee cabsitee washeen boossu nama gaddisiisti. Dhugaa rabbii nama gaddisiisa. Ani dubartiidha. Waan narra jirudha. Anaatiin amma fakkeenyaaf waan mataa keenya irra ga'e maatiin bakka kanaan dhaabatiin yoo namaan jedhanii nuti immoo dinnee bakka sana yoo dhaabannu gaafa akka kanaa immoo rakkinni tokko nurra ga'u jechuudha. Dura gizee sitti himne sa'aatii sanatti maaf nu dhageenye sa'aatii sanatti maaf nurraa hin fudhanne amma immoo harka keessaa hin qabnu nama jedhu jechuudha maatii waan mataa korra ga'ee ani ofii koo argeef naasaa wanta kana dhugaa rabbii gaafa sana diddee har'a immoo nu maaltu gashee jedhu kanarratti miidhamtanis rakkattanis siniin iyyaatan maatiin jechuudha isheen amma saayidoo hiikee akkan karaa irratti hafu immoo eessa baakoo akkan seenuuf immoo akkam maal ta'uufidha. Inniti saayidoo akka niiku akka saayidoon na hiikuu inni sin barbaaddanii fi sinaan isin barbaaddanii akka saayidoon na hiikuudha. Kana gungumaa immoo ani isheef jedhee jireenya koo hin diiguu jettee jechuudha. Isheen akkasitti boossee baay'ee tokko ulfaataadha. Yaasuun dogoggora guddaadha har'a natti dhuunte. Dhugaa rabbii jireenya kee ati saa hiiku saayidoon jechuu sin qabdu. Isheenuu isheef ta'ee hunda isaayyuu gammachuu ta'es cinqitii hundayyuu baattee jiraachaa jirti. Gaafa rabbii biyya isaatti isa deebise saayidoon akka barbaadetti dubartoota lamaan sunillee araaramtee fi dhiistes isatu bushataa jechuudha. Kanaafuu hayyuun baay'ee tokko gadditee jirti. Yoo akkas gadditu kan ammoo nutillee dubartiidha. Boor waan nurra ga'u waan nama mudatu tokko nurrayyuu miti darbee ilmoo keenyallee waan mudatu hin beekneefi waan tokko namatti murteessuu duratti otoo ilaalame bareedduudha. Hayyuu namni afaan ishee ilaala garuu keessi ishee qulqulluudha jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbii. Wallaahi baay'ee tokko gaddisiisa isheen boossu jechuudha wallaahi.